alhamdulillah mucoon durba qulqulluudha. Eega isimmaan qulqulluu taate eega isimmaan durba taate Frankiin isii guyyaa lama sadii bultee deebi'uu miti yoo itti baatii sadii bultee maa deebitu garuu suuta waraaban malee ni boora yaalanni kee garee makee. Suutuma jedhanii dhufanii raawwatanii waan guddaa kana lafa nuu kaa'anii achi nu biraa adeemanii abbo maasha Allah tabarakallah. Innaa nuti arabaan sana dhaga'uu barbaanna sirraa dhaga'uu barbaanna yoo nuti jennee iyyinu yaada iyyiti kun yaada afaan banti kun yeroo dhimma kootitti yeroo dhimma kootitti zanaa fataa qabrar jedhee raawwadhee dhufee itti hima jettee amma zanaa qabrar jettee erga mucaan garaa keessa godhame booda dingilinnati ishinitti mu dhufte maa nuti irraanfanne oo maa nutti haaromsita maal isinuu irraanfattanii oo irraanfatame guyyaa laman darbitu baaniin irraanfatamti dhugaa waaqayyo. Jia meeqatti dhuftee nutti himta qoy way miskiina abbaan keenya bade akkam bas ashaangulliitiin godhatan bar macaawachaa ashaangulliitii jechuudha. Ay nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa nagaadha miti nagaa kooteen galata rabbii hin qorrayyuu isinitti himuu hin danda'u kaabbaa uffadheen taa'eerra nam guddaa ta'uu kun of argisiise abbo inde erguma duriitii akka daa'imaa of goggooname qoy taragaaggaanii raawwanne akka nam guddaa ta'anii akka haadha soddaa sagalii ta'an la ani sagal miti soddaa sagal miti hin barbaadu sagalii kana hin barbaadu waan dhageeta kan qaba waa soddaa sagalii kana hin barbaadu. Nama tokkotti intala takka heerumsiisu jechuun intaloota tokko salganuu nama tokkotti heerumsiisu jechuun safuu hin barbaaduun soddaa sagal godhachuun hin barbaade garuu nama tokkotti ilmaan too salganuu nama takka miti hin heerumsiisa safuudha jechuudha safuudha waan hin jedhamne jettani kan kaleessa takka garaana jirti waan hin jedhamne safuun cabsinaa gaggeessa takka safuun cabsinaa. Doktor naaf yaadin caba jadi ture ya rabbi nabas ani sabun be ko dhugaa waaqayyo ya rabbi nabas doktor naaf yaad faana noolo doktoroota faana oola artistoota faana oola bakka maan beeku kan baranaa kana na sodaachiseera. Kanko kan barana kun sodaachiseera. Kanan jedhu kanan dhufeef waan biraati bar. Kanan jedhu akkamii maal jedhanii Saidoon maal jedhanii maal dudda duuba kaawwadhee ilaalaa irra barni qubna garaan bar zanaayiree taa'ee dhufee haasa'aa irra ani shakkeeyyuu waa yaman hin jiru natti fakkaata Saidoon ni shakkee akkamatti ilaalee shakkeeyyuu waa yamanii la kursiin tun akkam ni shakkisiiste Saidoo nun taphataa jirta garaa godhattee gaafa garaan xiqqoo ishii dhiitooftee gate haay isatti dhiitessite eenyutu si eega isayyuu ji'a meeqa turtee torbee meeqa turtee erga waa hunda keessa babbaddee quufatteen booda har'a dingilinnati isii nutti mudufteeyyuu har'a erga wanti hundi bakka babbade maal gaafuma sanoo nutti himte maal ta'a handi erga madaan qooree raawwattee ganaan dhuftee nutti himta maal jechuudha micayyoon irraanfatteeyyuu kan waanuma gaafsana ta'eeyyuu irraanfatte micayyoon har'a maal godhee haasa'uu dhuftee maa darabee biyyee dhaqaa
har'a nutti himtaa yoo nuti yaa Saidoo gammaddeettamoo gadditeettamoo yaa Saidoo gammaddeettamoo gadditeetta yoo nuti iyyin yaada iyyan jedha. Garuu warri si jala oolus barakkuma kan kee ta'anii Saidoo dhugaa dubbachuudhaaf nama tuffatan eebadeekaa nama tuffatanii garagalanii nama ni ilaalan. Ati barreeffamni namni dubbise nama dubbistu dhugaa dubbachuudhaaf ana qofa ta'e nama biraas akkasuma ta'e namni osoo dubbise bar nama dubbistu garuu dhiirri kanuma qonxonni jedhe wayyaa baga goote jechuudha. Kanuma qonxonni jedhe kanuma bakka fuula nama dhoowwate wayyaa jechuudha. Sina dannaqa kanaan dhugaa dubbachuudhaaf garuu immoo warri si waliin oolan irraa akkuma kan keetti dhugaa dubbachuudhaaf. Dammoo jechuudha. Dammoo ji'a guuttee raawwattee dhuftee nutti himta. Ji'a guuttee dhuftee nutti himta hin jedhe bara biyyeen akkaan. Ji'a guuttee dhuftee nutti himta. Erga mucaan dhalatuu ga'e. Amma nuti waa'ee mucaa gammanna moo waa'ee dingilishii gammanna moo ani waama dingilii kanaayyuu hin dubbatin naan jedhan bara. Waama dingilii kanaayyuu hin dubbatin dhiisii naan jedhan. Ani ati dingilii qabdaa jedhanii na gaafatanii yeroo waa'ee ani waama dingilii kana haasa'u. Atiin qabdaa jedhanii na gaafatanii dur nan qabaan ture jedhee namoota na gaafatan jechuudha. Maaliif amma ani ilmaan qaba ka ilmaan otoo qaban dingilii qabaatanii reeyaa jedhe hin jiru waan akkasii. Ani amma ilmaan qaba jechuudha. Garuu dur nan qabaan ture. Warra na gaafataniif deebii argattanii isinirree kunoo Saidoo nu ji'a meeqa bulee raawwate dhufee isinitti himee anis sinoo isinitti himeetiin hin jira bakka. Akkasidha garuu ati yeroo lakka kanaaf akkanatti jaallatta nama dingilii qabu yoo fuudhan hin jaallatuudhaan warri dhiirotaa kun maaliif garuu maal argatu? Maaliif garuu? Minaallee maal qaba garuu? Maaliif? Maaliif meenatti maa? Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii koo guddaadha jechuudha wanni kun dhiironni baay'een jechuudha. Innaa dubartii dingilii qabdu yoo fuudhan hedduu jaallatanii waan ishiin jecha ishii jalaan ba'anii jechuudha. Waan isiin jetteen hundumayyuu okkee malee no arraba isaanii irraan baatu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa rabbi. Gin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf isuma dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Dhiirumtuuyyuu dubartiinumtuuyyuu jechuudha dhiira miti dubartiinumtuuyyuu jaarsa ishee yookiin immoo jaalallee ishee jalqaba waliin jireenya eegaltee irra kan biraa hin jaallattu jechuudha. Jaalalli isuma jalqaba jaallatte sanarraa baay'ee itti hammaata dhugaa dubbachuudhaaf. Namni akkas taatan hin jirtani ani garuu akkasiidha dhugaa waaqayyo ani akkas jechuudha. Anamma abbaa manaa kan kooti hedduu jaalladhaan odoo waan nigaa rabbiyyuu fidiniitii waan isaan gargar bayeetii dhiira biraa faana waan jira natti fakkaatu dhugaa waaqa dhuguman jira bar dhugaa waaqayyo dhugaa waaqaa sinii jira ani sobee dhugaa waaqaan jedhu yoon wanta sobaa takka dubbadhu waaqan jedhu dhugaa rabbii ani waaqan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhiirritti kamiyyuu jechuudha. Dhiironni illee ani hin beeku garuu warri dhiiraa kun isaan amma kana natti fakkaatu dubartiin garuu shamarran dhugaa waaqa abbaa manaa isii jalqabaa sanarra caalchistee kamiyyuu hin jaallattu. Dhugaa rabbi isa itti waa baay'ee argite jechuudha. Isa itti waa baay'ee wajjin dabarsiste isa itti waa baay'ee biratti barte sana dagattee kan biraa caalchistee hin jaallattu. Kanaafiyyuu ayyuun amma odoo Saidoon jechuudha. Odoo Saidoon nama mitii Saidoo garagalteen ilaalinii Saidoon nama akkanaati Saidoon akkasidha waanuma barbaadan jedhaniini Saidoon isiidhaaf mootiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani amma abbaan manaa koo anaaf mootiidha jechuudha. Onnee koo keessa na jira. Onnee koo keessa jechuudha. Yoomuma onnee koo keessaa baasuu hin danda'u. Yoomuma jechuudha. Yoomuma yookaan guyyaa du'aniitu biyya lafaa kanarraa deemanii wal fudhatanii deemanidha malee hin baasu jechuudha. Amma tuman odeessuu asii kunoo silkii koo keessa jira laalame. Maal jedhanii isinitti argisiisa reessa fuudha. Ay jaalala kana jettaani ka maal guutare jaalala ka kun
Addisee Muhammad teessisaa jira kunuun. Miskiina kiyya asuma taayate qoynan odeessa. Waan odeessu jira. Uste! Inti kiyyaatan.